Qimamoche mana madami wanni na fuulduratti argaa jirtan kuni dinnicha isinitti fakkaatini wanni argaa jirtan kuni killeedha. Killeen kuni kan guyyaa afurii kan guyyaa shanii isinitti tasumaan fakkaatini kan guyyaa tokko qofa dhugaa dubbachuudhaaf egaa boonee maaliif addaan kuttee barnoota waa'ee lukkuu irratti hojii maal hojjanna jennee yeroo si gaafannu viidiyoon hojjechaa turte amma immoo maal taate addaan kuttee adaraa kee warri jettanii kun as ilaalaa jechuudha. As ilaalaa killeen aga kana isin argitan kuni ka guyyaa takkaa qofa jechuudha. Kan mana keenyati binnee sinfinnee bakka biraayis infinnee kanuma mana keenya killeedhuma mana keenya lukkuuleen keenya dhalte ka guyyaa tokkoti jechuudha. Maarreegaa daawwattoota keenya keessattuyyuu shamarran biyya Arabaa viidiyoo kana haga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Karumti isin milkooftanuu yoo obsa qabaattanii karumti isin milkooftanuu wanna tokko hojii tokko jalqabdanii galii irraa argachuu dandeessan karaa kam jedhee yoo yaadu lukkuu horsiisuudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ofii keenya wanna mana keenya keessatti hojii kana hojjechaa jirru waan ta'eef waan hin jirre innee wanti isinitti odeessinu hin jiru waanuma jiru qofa isinitti odeessinaa isin jajjabeessuudhaafis osoo hin taane kuni hojii keenya dhaabbataadha. Bara darbe eegalle jechuudha. Lukkuu kana ergasii kun galata waaqaa killeen isa jechuun lukkuuleen kun hundumtuyyuu erga galchineeyis wanni lukkuuleen kun hundumtu jechuudha. Wanni nu jalaa dhumte hin jiru. Egaa lukkuulee galchinee akkamitti itti milkoofna boonee nuti baay'een keessa nama shamarranii karaa WhatsApp na dubbistanii koomentii jalatti illee yaadni isin kaastanii nu jalaa dhumti horsiisa jalqabneetu lukkuuleen kun nu jalaa dhumti ati hoo akkamitti irraa fayyadamaa jirta waan jedhu kaastu baay'een keessan jechuudha. Egaa lukkuu horsiisuudhaaf pirooseesii baay'ee isin gaafatu kanaaf egaa pirooseesii baay'ee isin barbaadu wanni isin barbaachisu jalqabumayyuu dubbachaa turre anis bilisummaanis waa'ee lukkuu kanarratti isiniif dubbachaa turre bal'inaanii. Egaa irra deddeebinee akka isiniif galuuf immoo ammas wanni isin barbaachisu isinitti himaa. Wanni isin barbaachisu hojii kana jalqabuudhaaf akkuma jalqaba dubbanne manni lukkuu kun horsiiftanii dirqama isin barbaachisa. Mana erga ijaartanii lukkuu kanaaf mana erga qopheessitanii waallaqa lukkuudhaan galfattan dirqama isin barbaachisa. Sana booda immoo aga baatii afurii yookiin shanii aga lukkuuleen isin galchitan kun killee buusuu eegaltutti qallamni lukkuulee kanaa baajata keessan ta'uu qaba. Baajata lafa kaa'uu qaba. Haala nama isinitti kanaan deemtan taanaan wannumti isin milkaa'uu dhabdaniif hin jiru. Wanni lukkuuleen isin galchitan isin jalaa dhumtu hin jiru jechuudha. Baay'een keessan amma dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo 2-3 hojjedhee viidiyoo muraasallee yoo daawwachuu baattan muraasa koomentii jalatti hin barreessu. Karaa WhatsApp immoo nu dubbistu garuu baay'een keessan milkaa'uu dhabee horsiisuu jalqabee milkaa'uu dhabee na jalaa dhumtee surumayyuu maal jettu maallaqa guddaa itti baafnee akka jirtutti lukkuuleen kun nu jalaa dhumtee kisaaraa keessa seennee gara biyya Arabaatti deebinee boonee jettanii baay'een keessan karaa WhatsApp naasofsiistanii garuu sababni isinii milkaa'uu dhabdanii fi akkuma jalqaba isinitti hime jechuudha. Eegumsa barbaada. Lukkuulee akkanaa kanaa irraa fayyadamuudhaaf isinii seera qabeessa lukkuu kanaa mana ijaartanii fi mana ishii seeranii yeroo yeroodhaan qulqulleessitanii nyaanni ishii hin bitama jechuudha. Iddoo bitamuu qaba. Dhaabbataadha. Nyaata ishii kanaa amma baatii afurii yookiin baatii shanii yookiin baatii jaallee haa ta'u baajata qobaatti kaa'uu qabu kan nyaata ishiiti. Yoo sana hin taane manuma ishii qofa qopheessanii maallaquma lukkuulee kana ittiin galchitan qofa qopheeffattanii lukkuu kana galchitanii nyaata ishii bituu gaafa dadhabdan qamadii, garbuu, boqqoolloo biddeenallee haa ta'u ambaashaallee haa ta'u waanuma argitan itti facaasu yoo ta'e kisaaraa guddaa keessa seentu jechuudha.
Kanaaf egaa asuma magaalaa kana keessatti illee jechuudha namoota baay'een beekna. Baajata ishii nyaata ishii qallaba ishii aga killee kana buustutti qallaba ishii dadhabanii warra nyaata biraa kennaniif amma qamadii garbuu wantoota nama isiniif kaase kana warri kennanii fi baay'ee kan kisaaraatu jira jechuudha. Nyaata ishii qayyaruudhaayyuu miti jechuudha. Sa'aatii itti ganama ciree ishii kennitanii beekuun dirqama. Laaqana ishii sa'aatii itti kennitanii beekuun dirqama. Irbaata ishii sa'aatii itti kennitanii beekuun dirqama. Inni kan biraa immoo bishaan dhugaatii jechuudha. Bishaan dhugaatii amma qodaa mataa ishiitii qabdi. Yoo lukkuuleen keessan baay'ee ta'ee lukkuulee 100 amma qodaa 4 yoo kan bishaan itti kennitaniif ta'ee yeroodhaan ganama ciree ishii yeroo nyaattu bishaan qodaan sun sirriitti dhiqamee bishaan qulqulluun itti waraabamee fi kennamaaf jechuudha. Illee buusoo erga eegaltee kunoo haala kanaan jechuudha. Guyyaatti jechuudha. Illee aga kana jechuudha. Guyyaatti buusuu eegaltee qallaba ishee of dandeessi bu'aallee irraa argachaa jirra jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota keenya wanni kamuu hojii kamuu keessatti immoo wanti kamuu obsa barbaada jechuudha. Cinqatii hin barbaachisu. Obsaan wanna kamuu itti deemtee lukkuulee kana galfattee haalan hamma isiniin jedheen lukkuu kana horsiisuu jalqabnaan wanni milkaa'uu dhabdaniif tasuma hin jiru jechuudha. Kunoo galanni waaqaffaa ta'u kuni dinnichallee miti killeedha. Killee iddoo biraatillee walitti qabnee hin finne kanuma keenya lukkuulee keenyarraa kan argannedha. Ka guyyaa tokkooti jechuudha. Keessattuu ijoolleen mana madaamii fataa jedhaa jiraadha. Dhugaa dubbachuudhaa fi akkaataa nama isiniin jedheen horsiisa lukkuu yoo jalqabdan fataa jettaniitu Itoophiyaa keessa jiraachuu dandeessu isiniin jedha. Gaafii yoo qabdanii viidiyoo kana jalatti na gaafadhaa. Gaafii keessa seeraan isinii deebisaa. Isiniin jaaladhaa. Isiniin kabajaa. Baay'ee baay'ee.